Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu keenya kan sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa kan soora gurraa ta'an qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajjin turaan immoo affeerraa kenna. Dursee hangafoota oduu isin dhageessisa. Oduun jalqabaa naannoo Tigraayitti hooggantoonni mana barumsaa yookaan manneen barnootaa sababa hijaabatiin barattoota musliimaa barnoota irraa daangessan qaama seeratiin qabamanii gara mana murtii akka dhiyaatan ajajni bahee jira. Oduun itti aanu Finfinneetti ragaan barnoota hojjettoota mootummaa 90,000 ol ta'an sakatta'amuuf jedhamee jira. Oduun itti aanu ministeerri barnoota barattoota qofa osoo hin taane yuunivarsiitiillee ni kuffisa jedhee jira. Hojii kanaaf kan ta'u qajeelfama haaraa yuunivarsiitiileen ittiin madaalaman qopheessee jira jedhee jira. Guutuu oduu kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu mootummaan PP abdii kutannaa hamaa keessa akka galis dhagahamee jira. Raafama hamaa fi akkasumas tasgabbii dhabuu irraa kan ka'e yeroo ammaa kana aangaa'ota mootummaa hedduu akka jijjiiraa jiru akkasumas jeeneraalota hedduus hojiirraa akka ari'ee fi humna waraanaa qabu guutuu biyyattii keessaa gara naannawa Finfinneetti deebisuun eegumsa Finfinnee cimsaa akka jiru dhagahamee jira. Gara biraatiin immoo lolli guutuu Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Keessattuu tibba kana bakkoota duraan itti hin dhaqqabin hundatti lolli hamaan gaggeeffamaa akka jiru beekamee jira. Ba'a Oromiyaa lixa Harargee magaalota hedduu irratti lola gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Oduu biyya alallee qabna. Guutuu oduu kanaa fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti na wajjin tura. Oduun kun oduu ammeedha. Oduu tibba kana mata duree miidiyaa hawaasaa ta'ee turedha. Naannoo Tigraayitti hooggantoonni manneen barnoota sababa hijaabatiin barattoota musliimaa barnoota irraa daangessan qaama seeratiin to'atamanii gara mana murtii akka dhiyaatan ajajni bahee jira. Akkuma yaadatamu naannoo Tigraay magaalaa Aksuumitti hooggantoonni manneen barnootaa 5 sababa hijaabatiin yookaan immoo hijaaba uffattanii barachuu hin dandeettan jedhuun barattoota musliimaa dubaraa hedduu manneen barnootaa irraa ari'an akkasumas amantaa dahoo godhachuudhaan jeequmsa kaasuuf yaalan gara mana murtii akka dhiyaatan gaafataman gara mana murtii dhiyaatuu diduu isaanii irraa kan ka'e qaama seeratiin to'atamanii gara mana murtiitti akka dhiyaatan abbaan seeraa yookaan immoo manni murtii ajaja baasee jira. Dhimma kanaan wal qabatee qaamoleen garaagaraa ajandaa dhokateetu duuban jira jechuudhaan yaada isaanii kennaa turan. Miidiyaa hawaasaa kanarratti dubbatamaa ture. Dhimmi kun achi qofatti hin dhaabbanne gara kibba Oromiyaa dhufuudhaan yuunivarsiitii kibba Oromiyaa tokko irrattis gochi kanaan wal fakkaatu barattoota musliimaa irratti raawwatamee jira. Barattoota musliimaa hijaaba uffattanii barachuu hin dandeettan jechuudhaan yuunivarsiitii irraa ari'anii masgiida keessa bulaa akka turan odeeffannoon miidiyaa hawaasaa kanarraa naannawaa ture kan agarsiisudha. Kanarraa ka'uudhaan ajandaan dhokataan duuba jira kan jedhan qaamoleen garaagaraa dhimmi kun biyyattii keessatti babal'isuun dhimma rakkoo amantii taasisuun ajandaa haarawaa ummataaf gadi fiduuf kan yaadame fakkaata jechuudhaan qaamoleen garaagaraa dubbataa turan. Walumaa galatti rakkoon kun hawaasa musliimaa guutuu biyyattii biratti muftoo uumee jira. Rakkoon kun furmaata akka argatu hawaasni musliimaatii fi qaamoleen garaagaraa irra deddeebiin gaafataa turanis deebii dhabuu irraa kan mufatuudhaan hiriira ba'uudhaan hanga sagalee dhageessisutti itti deemamee ture. Akkasumas yaada kennameen kun ta'uu kan qabnee fi mootummaan dhimma kana cal'isee ilaaluu irra rakkoo kanaaf battalatti furmaanni kaa'amuu akka qabu yookaan mootummaan furmaata kaa'uu akka qabu dubbatamee jira. Oduun itti aanu Finfinneetti ragaan barnoota hojjettoota mootummaa 90,000 ol ta'an sakatta'amu